مخرجي قطوتو تدماتا يان غافاتي انت لا حياه في خبجاك عبدو انت لا اسكو بره دي تكا ايجيتي همبين قالتي سن اكا غودي قانيسني بيتاني قوتانو تدلا ولي فادا بنويچو اسين دلا دمتني جرتني دوتني جرتني اسين اگت شمرن فياك عبدو dhaggeeffadhume waanuma isiin haasoytu انت لا حياه في خبجاك عبدو انت لا اسكو بره دي تكا ايجيتي همبين قالتي سن اكا غودي قانيسني بيتاني قوتانو تدلا ولي فادا بنويچو اسين دلا دمتني جرتني دوتني جرتني اسين اگت ودنيا كان دلا وان تاتي انداويچو yoo jiraatan dhalaaleen as qotaatiti haasawaa jechuun mana kiyyaratti jechuun maaliifin isinin jenni beekta dhiirtii hundi itti eeda wal taateetiin gurbaa san miciyoo san eega akkan afaan qabattee teessi dhiiroo jechuun akkan afaan qabatteetuma hayyee angadiin manaan cufachuu barbaadeettiin jechuun gurbaan san barati haadaa jaambar ati ilmoof ni yaadaa jaambar ilmoota takka yaadde kana maati salliixaa fi maaliin qaban jetteni beektaa moo ajaatee fi dhokoysi taajaan chaapistiki dibattee dhuftaa jaan takka kuno namitti harmallaa naayiroobii jirtu takka tasaayii beesii sanfaa gammachiisuuf ibar sanfaa anaatutu asii hudduti muka isii dhiibaa hoy dhageesse takkasii sanfaa gurra dhageessisuuf saayibtitti isii ta dur jechuu taa gartee yuutuuba waliin dalagan jechuu warriyaa ilmaan sharmuuxaa if kabajaa jechuu kabajaan qabdanii sharmuuxota jechuu nama miskiina mataa qabdaniitti irra deemuu bartan jechuu eessa jirta warri qaalluu dhalaan qaalluu as gubbaarra guutuu miti bineensa wal geesse muciyoon arrabfamu jirtu gosa ta'isanii miti ummata afaan godaa jechuu ummata saqacaana jechuu naga qaalluu himattanii silaayis gaarabbiin orgobbaadha qaalluudha adareedha walitti deebistanii qaalluudha jettaniini qaayituutii cufa walitti deebistanii eessa jirtammee isinni dhumtanii maan dubbanneef intalasaniif gabbaatanii ummata afaan mooyyee jechuu ummata saqacaana jechuu ummata saaxuruu labbeeki jechuu ni dhumtaniisi miciyyoo san akka malee godhaa arrammoo irra walii galaniiti dhiirtuu hundi jechuu miciyyoo san irra tumsa bahaa jirti jechuu ka miciyyoon san sumuni takka wajjin hin dubbatin jechuu isin ka isaan jiitu isin dhalaa Itoophiyaa tana saqacaanota silaa isin irraa dhalachuu baanne saqacaana dhalaa Itoophiyaa jechuu hadha ka isan sababa shamarran fayyaa qabdu dhaggeeffadhume waanuma isiin haasoytu dhimma kun silaa dhimma yaa'iitii fi kana kanatti bakka kanatti inuma umriiti jalleen argamuuf illee hin taa'u miidiyaa irra waliin fuudhee miidiyaa irrattis walitti naraaramnu waa'ee dhimma bultii keenyaa miidiyaa irrattis abadan abbaan fedhe yoo dubbate ani bakka sanitti hin argamu. Amma garuu waniin dhufeef dhimma keenyaa miti dhimma kiyyaa fi kiyaasin miidiyaa irratti hin dubbannu nuti kana sun yaani akkuma khalatatti tahee keeda tahee bira dabraadha dhimma gargaarsa isaa irratti garuu yaasin jechuun akka dhimma kiyyaa fi kadhuunfatte osoo hin taane akka ilma namaa akka ilma dhiiraati akkatti ilma dhiiraati dhiira caaltu dhiira ilmoo isaa haadhaas ta'ee fi abbaas ta'ee fi waan hunda ta'ee wajjin cinqatee wajjin beelee wajjin rakkatee ilmaan isaa amata lama guutuu gargaarsa takka amalatti obboleettii biyya alaatiin qabne obboleessa biyya alaatiin qabne guddifachuu jiru. Yeroo hedduun dubbadde yaasin geemi qabaddu yaasin waan takka godhi yaasin geemuma takka illee qabaddu tawaddu jeeni yeroo hedduun dubbadde garuu hin fedhu waa'ee miidiyaa kanarratti wal bahee gargaarsa miidiyaa kana yaasin hin fedhu wallahi laazim hin fedhu nis hin barbaadu maaliif bakka guddoo yaada safwaan irra beekaseeti yaada waan guddoo yaada waan xixiqqoo Oromoo miidiyaa gubbatti gootu kanaa fi ajandaa arguratanii kanaan dalagachuu kana hin jaalatu arra garuu eeganii fi waan kanatti seentan nama wanti xiqqoo kanaan maluu miti eega gargaarsatti seename akka bareedatti haa gargaaramu inshaallah nama waan danda'e karaa hundaa irratti hojjete nin beeka yaada isaanii waan kanallee hin fedhu walaakin eega itti seename obseetuma fudhatee gargaarsi kun eegalame haala bareedatti haa gargaaramu jechuudhaafin ergadde seeni malee silaa dhimma biraatti jiraatanii hin seenu ture jechuu kun immoo dirqama kiyyaa akkasi. Mukaanus galatoomii dhugaa jettee yaasin nama kanaan maluu miti hatta dhimma biraallee gartee dhimma bultii nama gartee miidiyaa irratti illee nuti hundi bultii qabna gartee bultii miidiyaa irratti tolte takka hin jirtu bultiin hundi gartee taphatti hundi miidiyaa irra dhufteetuma daran baddi nuti miidiyaa irra illee finnu gartee yoo xiqqeenyaaf bubbee dhagaa bubbeen hin fuune jettee manguddoo gurguddoo san ta'uu baannullee gartee yoo gartee isin barbaanne illee gartee isin barbaannaas ammaasi
gabbuuneetuma lafatti gartee sheekkan keenyaa fi manguddoo teenyaas gurguddoo yaamne inshaallah waan goonu goona asirratti dhimma keessan abadan nutuun dubbannu akkasii tagargaarsaa inshaallah yaasiin ballama qabneetuma waan guddoon galchina malee eega asirra baaneefu tana akkasiin nu qoba qabaadhaadha eega miila keenyeefu rumad dalaguu qabnaan jaa dabbaal itti seenne waan seente dhiirti bikkaan geessi anaafiyatii fi hadiirii fi sharmaarkee jira warri kaanis obboleeyyan keenyan wajji jiranii garee godhannee gartee hula dhodhoine waan kana keessaa ba'uu qabnaan isiniin jaa waan takka dhiirti waan takka itti seente gartee lolatti seente. Muka jigee qottootu itti heddummaata yaan gaafa ati addunyaan kun si dukkonaa'ee fira dhabde gaafa ammoo ifni siif ife firri kee hedduudha jechuudha. Saniifuu wanni ati godhuu qabdu addunyaa kanarratti jabaattee hojjechuu qabda jabaattee mul'achuu qabda. Daamni yeroo duraa dhakaadha. Eegaa ammoo ibidda seene booda faaya ta'a jechuudha. Saniifuu jabaadhu hojjedhu. Akkanaa jechuudha. Saniifuu